Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waayit Haawus irraa oomishaalee Itoophiyaa dabalatee kan biyyoota adda addaa hedduurratti gibira ka'umsaa yookiin isa xiqqaa fi daballii gibiraa kaa'uu ifa godhan. Taarifni kun biyyoota gariin irratti kan duraan irratti haaraa dabaleera. Biyyoota gariin irratti ammoo reefu taarifa ka'umsaa jedhamu kaa'a. Amma dura biyyootni qaraxa malee meeshaa US'tti galchan amma booda gibira isa xiqqaa 10% kaffalu. Biyyoota hanga 60 ta'an irratti ammoo taarifa dabalataatu kaa'ame. Biyyootni Afrikaa 20 ta'an jijjiirama amma godhameen ni miidhamu. Afrikaa keessaa Lessuutoorra 49, Maadaagaaskararra 47, Moorisheesirra 40, Bootswaanaarra 37, Afrikaa kibbaarra immoo 30tu kaa'ame. Kunniin warra guddoo miidhamanidha. Biyyoota baha Afrikaa akka Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti ammoo qaraxa ka'umsaa 10% akka kaa'amu Pireezidaanti Tiraamp labsaniiru. Murteen US kun Itoophiyaarraa warra oomishaalee adda addaa gabaa US'if dhiyeessan irratti dhiibbaa hangamii akka fidu ammatti ifa miti. Haa ta'u malee qotee bulaan Jimmatti buna oomishanii fi gabaa US'if dhiyeessan tokko yaada BBC'f kennaniin oduu kana hin dhageenye jedhan. Ammoo dhugaa taanaan guddoo nu miidhaa jedhaniiru. Beentaa kudhan jechuun takkaan jiru baay'ee isaa buna keenya uffisa. Baay'ee nu miidhuu danda'a oomishaa oomishtummaa irratti. Beentaa kudhan jechuun baay'ee dabada. Eegasii akkanatti hin jiru, irraa kutamees hin jiru. Haga ammaa garuu yeroo gurgurtan akkamitti gurguraa turtan? Callifnee numa gurguraa nus qaraxa waan argisiin gaafatanii turanii irree mirkaanii kun deeggarsaa bitaadhanii. Amma dura yeroo gurgurtan qaraxni kaffalaa turtan hin turre? Hin jiru akkuma naannoo gala ture. Gatiidhuma gurgurtan sana fudhatu? Gatuma gurgurta sana isaa bara nuu gala. Murtee kan ammaatti hin nageenye quban qabdanii? Lakki hin nageenye kan Chaayinaati kan hin nagaa ture duraan. Chaayinaa fi biyyoota Awurooppaa Kaanadaa fa'aarratti qaraxa dabalaa turan. Kanaaf inni isa malee kan keenya kan Afrikaa kan Itoophiyaa hin nageenye jettee nan qabu ani. Kun ana haaraadha. Incita yoo ta'e garuu dhiibbaan isaa guddaa ta'a jettanii amantu? Baay'ee isaa parsantii 10 jechuun ikkoo wanta akka hin jirre baay'ee guddaadha. Isin buna hagam gurgurtu waggaatti faa? Keenya ankoollee xinnoodha. Uma kontiree tokko lama wayiiti. Waggaatti moo? Qonnaan bulaadha waan ta'e. Isin qonnaan bulaadha kallattii dhumaanii warra Ameerikaati buna bitu wajjiniin hojjettu isaanitti gurgurtu. Kanaaf waggaatti hagamirraa argattu silaa? Kanarraa gaama innammaa parsantii 10 taanaan baay'ee qonnaan bulaa baay'ee miidha. Dhimma kana ilaalchisee ogeessi diinagdee dubbifne dhiibbaansaa Itoophiyaa irratti guddaa hin ta'uu jedhan. Dooktar Guutuu Teessoo hayyuu diinagdee Finfinnee jiraatan yoo ta'an taarifni haaraan Tiraamp meeshaalee Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa seenan irratti labsan kun diinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaatus kan nama yaaddeessu miti jedhaniiru. Miidhama qaba. Muudhaminni qabu garuu muraasa. Maaliif yoo jette Itoophiyaan kan isheen argitu qonna wajjin kan wal qabatee waan akka carqii waan akka gaarmentii wajjin jechuudha. Roo mateeriyaalii gaarmentii yookaan samii finishdi gaarmentii yookaan samii finishdi leedar piroodaaktii yookaan waan akka mineraalsii wajjin kan wal qabateedha. Hanga agawaan turetti garuu even waan akka kophee waan akkasii wajjin waan wal qabatu Itoophiyaan ergaa turte. Amma gaan waan akkasii kun taarifa kan kaa'amuu fi vooliyuumiin oomishni Itoophiyaa biyya Ameerikaa galu hanga tokko kan gadi bu'u tokko. Lammata immoo oomishni Itoophiyaan Ameerikaatti ergitu akka inni Ameerikaa keessatti qaala'uufi. Kanaaf Ameerikaa keessatti gaafa qaala'u Ameerikaan kan mataa isheen kan maaloo isheen bakka buufattee jedhamee yaadama. Oomisha Itoophiyaa garuu Ameerikaan bakka hin buufattu maaliif? Tekinooloojii mini kan nu erginu, manufacturing product mini kan nu erginu. Dhugaa dubbachuuf kan ittiin miidhamu konsuumerii Ameerikaati irra caalaa malee Itoophiyaan hagas mara oomishisee gabaa Ameerikaa keessatti itti qaala'ee bakka dhabuu irratti hagas mara natti hin fakkaatu. Buna yookaan immoo meeshaalee dheedhiin gara Ameerikaa erginu wajjin biyyoota biraa wajjin taarifa kompeer godhanii kan Itoophiyaa fooyya'aadha. Miidhaan nurraan hin qabu kan jedhu namoonni kaasan jiru tarii. No, miidhaa hin qabuun miidhaanuma qabaatama fakkeenya waa tokko fudhannu maal ergina nuti roasted coffee erginaa jennu. Starbucksii keessatti yookaan maqaa isaanii nan irraanfadhe manneen bunaa biyya Ameerikaa keessatti gurgurantu jira. Coffee Arabikaa irra jireessa Itoophiyaa irraa fudhatu.
Biraazil irraa fudhatu. Koofii Arabikaan silayyuu bunni Itoophiyaa gabaa Ameerikaa keessatti hanga tokko rakasa. Kan Biraazil caalaa jechuudha. Amma gaafa persentii 10 dabaltu okee hanga tokko qaalaa. Haa ta'uutii garuu kan Biraazil irratti immoo persentii 25 dabale. Still Itoophiyaan lafa dheeraa ergiti akka Biraazilii wajjin naannoo tokko jarra gartee Itoophiyaan lafa dheeraa ergiti kun hundumtuu tiraanispoortii loojistiksii waan baay'eedhaan miidhaa qabaachuu ni danda'a. Kana dura AGOA'n cufamee jira. Suni dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa akka fideen beekamaa. Taarifni kun immoo rakkoo dabalataa ta'uu danda'a. Namoonni jedhanii sodaa guddaa kaasan waan jiraniif. Utuu AGOA'n ammayyuu jira ta'e Itoophiyaan baay'ee miidhamti. Maaliif? AGOA'dhaan doolaara miliyoona 100 hedduudha kan inni waggaatti ekspoortii goonu. Amma garuu AGOA'n already cufameera. AGOA'n hin jiru sababa ta'eef AGOA'dhaan alatti Itoophiyaan wanti isheen gabaa Ameerikaatti ergitu muraasa. Maaliif? Oomishni Itoophiyaa gabaa Ameerikaa keessatti qulqullinaan dorgomaa miti. Kana sababa ta'eef kanaaf utuu AGOA'n jiraateera ta'e immediately oomishi baay'een bakka buusuutti geessa tokko. Utuu AGOA'n jiraateera ta'e. Kanaaf ammas haa ta'u dhiibbaanuma qabaata. Dhiibbaan isaa garuu sila nutiyyuu oomishni nuti erginu vooliyuumiin isaa baay'ee guddatee riveenuun isaa baay'ee guddatee kwaalitiin isaa baay'ee dorgomaa ta'ee gabaa Ameerikaa kan mo'ate mini sababa ta'eef dhiibbaan isaa hanga yaadame dinagdee Itoophiyaan miidhuudha kan jechaa jiru. Ministeerri barnoota Itoophiyaa sagantaa barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaaniin dura waggaa tokkoof hawaasa keessatti tajaajila akka laatan taasisu eegaluuf akka ta'e beeksiseera. Sagantaa maqaan tajaajila yuunivarsiitii Itoophiyaa jedhamu kennameef kana eegaluuf sababa kan ta'e immoo hanqina barsiisota biyyattii mudate akka ta'e ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa himaniiru. Gamaagama dhiyeenya taasifameen biyyattii keessatti hanqinni barsiisota 100,000 akka jiru baramuusaas eeraniiru. Ministeerichi kana kan dubbatan wayita qorannoon gadi bu'uu qabxii barattoota kutaa 12ffaan wal qabatee taasifame mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti koree dhaabbii dhimmoota humna namaa misooma bobba'insa hojii fi teeknooloojiif dhiyaatetti. Sagantaan barattoota eebba dura waggaa tokkoof hojiitti bobbaasu kun bara 2018 yookiin 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa hojiirra ooluu akka eegalus miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Dhimma kanarratti barattoonni maal jedhu? Yuunivarsiitii Haramayaatti barataa fayyaa waggaa 2ffaa kan ta'e Indaala Ayyala karoora ministeera barnootaa kana ni deeggara. Akka barataa tokkotti wannummaan nuti baratnuufu hawaasa hin baratin tajaajiluudhaaf waan ta'eef jecha. Yaannichi kun yaanni Piroofeesar Birhaanuu irraa darbe kun yaada gaariidha jedhee hubadhaa. Hawaasa tajaajiluun bakka wanta barsiifamullee qabu barattoota ta'es kan hin baratin ta'es dursi hawaasaaf akka sannamu yaada gaariidhaan jedhu akka mataa biyyatti. Fuula duratti gaafa gara hojii saniitti illee kan galtu gaafa ta'e akkasumatti illee bakka si fayyadu jedhee yaada jechaadha. Muuxannoo wanta darbe sanirraa baay'ee argattee gaafas keessatti wanni silas si rakkisu hin jiru jedhee yaada. Hawaasa barsiisuun bakka hawaasa hin baratin barsiisuu jechuun keessattuu beektee wanni nuti lafaa jirruufu irra baay'een isaa sanuma waan ta'eef jecha akka yaada gaarii tokkotti fudhadha jechaan gara biyyaa. Barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'ee fi BBCf yaada isaa kan laate Daadhii Foollees yaada barataa Indaalaa ni qooddata. Barataan tokko baratee waggaa tokkoof immoo mata isaa tajaajilee deebi'ee eebbifamee ba'an gaariidha. Ga'umsa yuunivarsiitii keessatti argatteen baatee uummata kee keessatti hammam akka baratte maal akka baratte hojiirra oolchuuf yaaluun kun tattaaffii gaariidha jedhee yaada. Haa ta'utii egaa kun maybe hoggaan nutti dabalameera maaloo tarii komiin garaagaraa bifa sanaanis jiraachuu malu ta'a. Kanaan duras sababa fireeshmaaniis sababa maaloo sababoota garaagaraatiin gatii hoggaan barattoonni baratan itti dabalamee jiruu fi kunis gaafa dhufu barataan tarii yeroo jalqabaa kanarratti riizaaltii wantichaa yookaan bu'aa wantichaa osoo hin taane turtiin yuunivarsiitii keessatti baratee ba'e yookaan immoo hamma eebba isaa bira ga'utti tarii waan jalaa dheeratuuf komiin karaa sanaan yoo ka'eeyyuu garuu imaammantichi bu'aa fi waan baratte appilaayi gochuuf hammam akka wanticha hubattee jirtu uummata kee keessatti akka agarsiiftu carraan akkasii dhufuuni kun waan gaariidha jedheetiin yaada.
Gar barumsi gochaa fiildota akka fayyaa kana keessallee jalqabumarraa ka'ee ni jira. Duraanumayyuu fiildonni tokko immoo tiyoorii qofaa kan ta'ee fi gaafuma eebbifamtee baatu immoo kan uummata keessa seentee hojjettu isaan sunniin carraa ittiin osoo uummata isaanii bira hin gahin osoo eebbifamanii ba'anii waan sanaan fuulee eenyuun jedhin muuxannoo. Sirri muummee Dooktar Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii eebila 2025 waggaa 7ffaati. Waggooti kunniin uummata kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraniin akkamiin ibsamaa jennee sagantaa keenya kaleessaa keessatti dhiyeessineera. Gariin bara gadadoon uummataa hammaate yoo jedhan kaan ammoo bara cunqursaa jalaa bahan ta'uu dubbataniiru. Har'a ammoo hoogganaa dhaaba badhaadhinaa damee Oromiyaa Dooktar Buzaayyoo Dagafaa dhiyeessina. Dhaabni isaanii baroota darban akkamiin akka ilaalu waayila koo Darajjee Gonfaatu dubbise. Guyyaa kana kabajuudhaaf sababa quusaa qabna jechuudha. Guyyaa kana kabajuun tokkoffaa kaleessi akkuma Oromoon kamuu beeku itti salphannee namni hedduun maatii isaa itti wareegee Oromoo hedduun itti wareegamee itti baqatee maatii isaa itti dhabee hidhamee jijjiiramni kun dhufe jechuudha. Jijjiiramni kun yoo dhufus bu'aa hedduu fidee akka biyyaatti yoo ilaalle haaromsi hidha abbaa yookiin Grand Ethiopia Renaissance kan jedhamu kun kan waggoota hedduudhaaf lafarra harkifataa ture bu'aa jijjiiramaa kanaaf jechuudha. Maaliif hidhni kun guutuu biyyaa waan fayyaduuf Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota Afrikaa hedduuf illee humna ibsaa waan ta'uuf hidhni kun har'a sadarkaa parsantii 98 irra gahee ji'oota ja'a booda akka eebbifamu muummichi ministeeraa irra paarlaamatti kaasanii kun guutuu biyyaattis akka Afrikaattis waan guddaa jechuu ni danda'ama. Barnoota irratti jechuudha qulqullina isaa irrattis manneen barnootaa addaa, manneen barnootaa ijoolleedhaaf bu'uura boruu, manneen barnootaa bultii addaa hedduu ijaaruu fi bakkoota hedduu Oromiyaa keessaa fi naannolee Itoophiyaa keessatti Finfinnees dabalatee yuunifoormiin tola kennamuun, nyaanni tola kennamuun, kopheen tola kennamuun, dabtarri tola kennamuun barataan akka jabaatee baratuuf kun waan guddaadha jechuudha. Karaa biraa gama hawaasummaatiin immoo keessumaa tokkittii tuquudhaaf Oromoon waggoota hedduudhaaf Finfinnee irraa dhiibamee kabajni ayyaana irreechaa irreechi Finfinnee hora Finfinnee magaalaa kanatti deebi'uun Oromoo hundaafuu bu'aa guddaadha jechuudha. Kan biraan magaalaa jechuun maali kan jedhu kan agarre bu'aa jijjiiramaa kana keessatti. Magaalaa jechuun misooma koridariitiin har'a biyyoota guddatan ijaallaallee kan suuraadhaan jajnu Finfinneen miidhagdee magaalota hedduun miidhagaa jiraachuun jireenyi namaa dhalli namaa bakka gaarii fi mijataa keessa akka jiraatu taasisuudha. Egaa akkuma jalqaba kaaftani jijjiiramni kun warraaqsa uummataatiin kan dhufedha. Sirni yeroo sana ture rakkoo uummataa ammaata uummatarraan gahaa waan tureef warraaqsi uummataa kun kan taasifame sanaan booda jijjiiramni kun dhufe. Achiin booda haalonni hedduun fooyya'aa deemanillee adeemsa keessa garuu deemee sanuma ta'e inumaayyuu itti hammaataa jira warra jedhaniif deebiin keessan maali? Warri itti hammaataa jira jedhan isaan waan jedhaniif isaanumatu beekaa isaanumatu deebii kennaa. Namni taa'ee mari'achuurra humnaan wal mo'uuf deema. Humnaan wal mo'uuf deemuun immoo biyya kamuu keessatti bu'aa hin buusu. Waa'een aangoo karaa nagaa dabarsuu hashaakalamuu habaaramu jedhamee yeroo eegalamu humnoonni adda addaa mootummaa karaa humnaan qawween irraa buusuun ni danda'ama yaada jedhuun lolli uumame lola kana keessatti gaaga'ama uume lolli bu'aa hin qabu faayidaan lolaa hin jiru lola kana keessatti gamni humni hidhatee bosona jirus gama mootummaarra irra caalaa immoo uummanni miidhamee sababa kana namoonni yaada akkasii dhiyeessan jiraachuu danda'u malee kaleessa diina biraatu uummata lolee miidhee cunqursee har'a garuu sababuma yaada mana keessaa yaada maatii wal dhabuutiin uummanni gidduutti rakkatee jechuudha malee jijjiirama kana uummatatu fidatee kan kaleessaa caalaa immoo har'a bakka kaleessa hin jirre har'a jirra waan ta'eef kanarra jiru hedduu akka caalu namni kamuu ni beekaa jechuudha.